Hordoftoota Maltii Skill Miidiyaa akkam jirtu, nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Har'a nuti waliin kan barannu qaamolee humna dabarsan, qaamolee konkolaataa keessaa qaamolee humna dabarsan kanneen akka propeller shaaftii akkasuma immoo kanneen akka differentialii fi axelii wal wajjiniin kan ilaallu ta'a jechuudha. Kutaalee darban keessatti humna motora keessatti maddee gara gommaatti kan dabarsan kutaalee humna dabarsan yookiin immoo power transmission akka isaan jedhaman waliin ilaallee turre jechuudha. Har'a propeller shaftiin maali? Faayidaan isaa immoo maalidha? Eegumsi nuti isaaf gochuu qabnus maalidha kan jedhu wal wajjiniin kan ilaallu ta'a jechuudha. Propeller shaftii kan nuti jennu afaan gara biraatiin yookiin afaan xaaliyaaniitiin transmissionii kan jennu kanadha jechuudha. Transmissioniin kuni propeller shaftii jedhameetu kan inni waamamu yookiin immoo sibiila qal'aa xiqqoo dheeratudha jechuudha. Sibiila qal'aa xiqqoo dheeratu kaambiyoo keenyaa fi differentialii gidduutti kan argamu jechuudha. Kutaani humna dabarsu kuni konkolaattota motorri isaanii fuuldura ta'ee gommaan konkolaatichaa oofuu yookiin sochoosa immoo duuba ta'ee fi kanneen reediyootaa qabanii fi hin qabne irratti kan argamudha jechuudha. Egaan motorri keenya fuuldura kan inni jiru, motorri fuulduradha jira. Motora kanarraa humni gommaa duubaa hamma qaqqabutti kan geessu kaambiyoo kanarraa fuudhee propeller shaftii kanadha jechuudha. Kanaaf gommaa duubaa erga qaqqabee booda humni maal godha? Gommaa keenya isa fuulduraa akka oofu taasisaa jechuudha. Kanaaf egaa humna motora keenyarraa maddee fuudhee kan fageessee amma gommaa duubaatti qaqqabsiisu propeller shaftii yookiin immoo sibiila qal'aa dheeratu kanadha jechuudha. Faayidaan propeller shaftii kuni humna motora yookiin kaambiyoo keessa darbee dhufee simachuudhaan gara differentialiitti kan nuuf dabarsudha jechuudha. Egaa differentialiin duuba konkolaataa yookiin immoo gommaa duubaa lamaan kan wal quunnamsiisu akkasumas gommaa fuulduraa lamaan kan wal nuuf quunnamsiisu ta'uu danda'a. Garuu motorri keenya fuuldura jira yoo ta'e gommaan duubaa keenya immoo konkolaataa keenya kan oofu yoo ta'e propeller shaftiin kun humna duuba geessuun dirqama ta'a jechuudha. Akkasuma immoo reediyootaa kan fayyadamnu yoo ta'e faayidaa reediyootaa isiniif himeen ture viidiyoo yeroo darbee irratti. Reediyootaan egaa gommaan keenya arfanuu al tokkotti akka inni humna motorarraa madde argatu kan godhudha waan ta'eef qaama reediyootaa fayyadamu yookiin konkolaataa reediyootaa fayyadamu kanarrattis propeller shaftiin keenya ni argama jechuudha. Egaan kaambiyoo fi propeller shaftii kana kan wal quunnamsiisu qaamni koroochara yookiin universal jointii kan jedhamu ni jira jechuudha. Universal jointiin kuni afaan Oromootiin dhuka yookiin immoo qaamolee lama kan wal quunnamsiistu jechuudha. Dhuka yookiin universal jointiin kun qaamolee socho'an lama gidduu seenuudhaan akka isaan wal quunnaman kan gootudha jechuudha. Kanaaf universal jointiin kun egaa kaambiyoo keenyaa fi propeller shaftii keenya kana wal quunnamsiisti jechuudha. Akkasuma immoo propeller shaftii keenyaa fi differentialii keenya immoo karaa duubaatiinis wal nuuf quunnamsiisti jechuudha. Kanaaf mataa propeller shaftii keenya lamaan irratti maaltu argama? Universal jointii yookiin qaama koroocharaa jedhamu kanatu argama jechuudha. Egaan yeroo baay'ee qaamni koroocharaa yookiin universal jointiin kun konkolaattota wal harkisan gidduutti illee ni argamti jechuudha. Kun egaa konkolaataan keenya lafa tabbaa, lafa irraan gadee fi marfata garaagaraa irratti akka inni haala sirrii fi haala mijataa ta'een naanna'uuf kan gargaartudha jechuudha. Kanaaf riganni waan jiruuf bakka kanatti yookiin immoo sibiilonni kun waan wal riganiif yeroo baay'ee maal fayyadamna?
giriisii fayyadamna jechuudha. Giriisii fayyadamna. Kanaaf koroochara yookiin universal jointiin keenya sirriitti akka inni walirra mucucaatuuf maal fayyadamna? Giriisii fayyadamna jechuudha. Egaan firoota koo qaamni itti aanu differenshaaliidha. Differenshaaliin faayidaa armaan gadii qaba. Differенshaalii yeroo jennutti humni tiraansmiisyoonii yookiin proppelar shaaftii irraa fudhatee gara aksiiliitti kan dabarsudha jechuudha. Aksiilii yookiin immoo shimiyaasiitti yookiin daandii walqixa irratti humna walqixa ta'e gommaa lamaanuuf kan dabarsu qaama shimiyaasiitti kan kennu maalidha? Differenshaaliidha jechuudha. Differenshaaliin kun egaa keessa isaa sibiilota ilkaan qabantu jira. Yeroo baay'ee garaajii keessatti kanneen akka masqalanyaa jedhanii kanneen waaman sibiilota kallattii afurii walitti dhufantu differенشaalii kana keessatti argama jechuudha. Egaan firoota koo differенشaaliin kun kallattii kanaan proppelar shaaftii amma ilaalle sanarraa humna fudhatee maal godhaa? Kallattii bitaa kanaa fi kallattii mirgaa kana gubbaatti aksiilii keenyatti humna dabarsee gommaa lamaan karaa bitaa fi karaa mirgaa jiranitti humni akka darbu taasisaa jechuudha. Kanaaf differenshaaliin kun egaa wantoota lama hojjeta. Tokkoffaan humna proppelar shaaftii irraa fuudhee gara gommaa lamaaniitti dabarsa. Inni lammaffaa immoo lafa marfataa yookiin korboo irratti saffisni gommaa lamaanii akka madaalamu taasisaa jechuudha. Kana jechuun lafa korbootti yookiin marfata keenyatti gommaan aanu saffisni isaa akka xiqqaatuu fi gommaan gara alaarra yookiin immoo lafa naannawaarraa kallattii alaatiin kan jiru immoo saffisni isaa akka dabalu gochuudhaan dafee konkolaataan akka inni naanna'u kan taasisu differenshaaliidha jechuudha. Dhuma irratti differenshaaliin humna kaambiyoo irraa dhufee dabaluudhaan gommaan keenya illee akka lafa qabatu ni taasisa jechuudha. Kanaaf maal fayyadamna? Differenshaaliin kun egaa akka ta'utti haala ta'uun sibiilonni as keessatti argaman kun akka wal hin miineef zayitii mataasaa danda'e yookiin immoo zayitii kaambiyoo wajjin wal fakkaatu ni fayyadama jechuudha. Egaan shimiyaasii kan jennu sibiila gommaa keenyaa fi differенشaalii gidduu jirudha jechuudha. Shimiyaasiin kun yookiin immoo aksiilii kan nuti jennu kun sibiila qal'aa gommaa keenyaa fi differенشaalii keenya wal quunnamsiisudha jechuudha. Egaan akkuma dura isinitti himee proppelar shaaftiin kun humna motorarraa fuudhee gara maaliitti geessaa? Gara differенشaalii kanaatti geessaa. Differенشaaliin kun immoo kallattii mirgaa fi kallattii bitaatiin gommaa keenya kanatti kan geessudha jechuudha. Kanaaf gidduu kana kan jiru kun aksiiliidha jechuudha. Gidduu kana kan jiru sibiilli qal'aan kun differенشaalii keenyaa fi aksiilii keenya kan wal nuuf quunnamsiisu shimiyaasii yookiin aksiilii jennaan jechuudha. Sibiilli kun sibiila qal'aa duudaa ta'ee kan gommaa keenyaa fi differенشaalii keenya gidduutti kan argamudha jechuudha. Egaan firoota koo viidiyoo kanarraa waan guddaa barattu jedhee yaada. Subscribe, like, share gochuudhaan hiriyoottan keessan biraan ga'aan ergaa kootii waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa.